kabajamtoota hordoftoota YouTube fi YouTube akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu sun jecha guyyaarraa barnoota gabaabaa fi hedduu sin gargaaru sin qabadee dhiyaadheera nufaan akka turtan gabaabaan sin affeerra barnoonni keenyaarraa Facebook wajjin kan wal qabatudha innis akkas kan jedhudha Facebookiidhaan namoonni baay'ee liinkii Telegiraamii YouTube fi TikTok akkasumas liinkiiwwan garaagaraa karaa Facebook sin erguu danda'u akkasumas miidiyoota garaagaraarraati viidiyoowwan tokko linkiidhaan attach ta'anii isin ergamu Facebook immoo kan isiniif hin banu yookaan immoo kan banu yoo ta'e intora jechaadha isin immoo kana siitingii sirreeffattanii direct isin banu kan isin agarsiisu ta'a nu faana tura jalqaba eessa seentu Facebook kan jedhu keessa seentu Facebook kana keessa gaafa seentanii maal isin agarsiisa siitingii sirreeffattan qabdu jechuudha siitingii isin sirreeffattan immoo isin agarsiisna jalqaba maal gootu as keessa seentu jechuudha Facebook kana keessa seentu Facebook kana qabaachuu qabdu jechuudha moobaayilii keessanirraa kana bantuun gaafa kana bantanii maaltu jira gara oliitiin maaltu jira sarara sadii kan agarsiistu jira sarara sadii kun jechuudha sarara sadii sana gadi qabdu gaafa sarara sadii gadi qabdanii ol daddabarsitanii jalarra maaltu jira setting and privacy kan jedhu jira jechuudha setting and privacy sana gadi qabdu gaasa gadi qabdanii maal isinii fida kan itti aanu setting kan jedhu fida jechuudha setting kana ammas gadi qabdu gaafa setting kana gadi qabdanii maaltu itti aanu jira media kan jedhutu jira jechuudha media kan jedhu kana hin cuqaastu yes dhumarra kan jiru maaltu jira media kan adda bantanii dhumarra setting Facebook kaa jiru active ta'e jiru jechuudha linkis open externally kan jiru kun active ta'e jiru jechuudha boxsaa keessatti kanatti active ta'e jiru akkanatti jira so kanaafiyyoo kana active hin goone yoo ta'e linkiin karaa Facebookiin isin ergamu isin banu isin tursaa viidiyoo isin haaluu qabdan isin darbaa akkasuma barnoota hedduullee karaa liinkii adda addaatiin kan isin ergamu dafee isin banu jechuudha so kanaaf maal gootu liinkii sende open external kan jedhu kana active gootu dhuma ishee irratti sanaa booda liinkiiwwan isin ergaman directii isin banamaa jechuudha barnoonni keenya kanadha akka yoo isinitti tole subscribe like gochuu hin dagatinaa fiqeetii hordofaa isiniin jennaa guddaa galatoomaa barnoota gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti nagaan nu tura isiniin jennaa ulfaadha